Dubbi himaan Komishinii Marii Biyyaalessaa Xibabuu Taaddasaa ibsa miidiyaaleef kennaniin murtoo ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota adda baasuu fi manni maree komishinichaa dabarsee irra dhaabbachuun mariin biyyaalessaa kan hunda hammate akka ta'uu fi hojii hojjechaa jiruun hojii ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota adda baasuu kaaba Ameerikaatti yeroo dhiyootti akka gaggeessu ibsaniiru. የኮሚሽኑ ምክር ቤት ቀደም ሲል ባጸደቀው manni marii komishinichaa hojimaata kanaan dura diriirseen diiyaasporaan marii biyyaalessaa keessatti hirmaannaa fi gahee akka qabaatu taasiseera. Kunis labsii komishinichi ittiin dhaabbateen marichi qaamolee hunda akka hirmaachisuuf murtoo murtaa'eeni. Haaluma kanaan komishinichi fuuldura keenya kaaba Ameerikaatti hojii ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota adda baasuu ni gaggeessa. የአጀንዳ ማሰባሰቢያ መድረኮችን ያካሂዳል። filannoo hirmaattota adda baasuu fi hojii ajandaa walitti qabuu kaaba Ameerikaatti gaggeeffamu kanarratti Itoophiyaanonni fi dhalattoonni Itoophiyaan hirmaatu kan jedhan dubbi himaan komishinichaa dhaabbileen dhimmi Itoophiyaanuu ilaalatan jedhan hunduu akka hirmaatan komishinichi waamicha dhiyeesseera. በሰሜን አሜሪካና በካናዳ በሚካሄዱ waltajjii kana irratti Itoophiyaanotaa fi dhalattoota Itoophiyaa akkasumas dhaabbileen Itoophiyaa ni hirmaatu. Dhimmi Itoophiyaanotaa nu galcha qaama jedhu hundi akka hirmaatuuf komishinichi carraa kanaan waamicha dabarsa. የአክብሮት ጥሪውን በዚህ አጋጣሚ ለማቅረብ ይወዳል። akkaataa hirmaannaa isaanii ilaalchisuun ibsa kennameen karaalee teeknooloojii adda addaa fi qaamaanii hirmaachuun galmeen eegalameeras jedhani. በዲያስፖራ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች qaamoleen alatti argaman kun akka hirmaataniif karaa marsariitii adda addaa fi qaamaan akka hirmaataniif haalli mijaa'eeraa fi haaluma kanaan hamma yoonatti Kaanaadaa fi Ameerikaa kaabaatti kan argaman galmee taasisaa jiru. Kunis kan itti fufu ta'a. ይሄ ምዝገባ በቀጣይነትም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። komishinichi hojii ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota adda baasuu kaaba Ameerikaatti gaggeessu kanaaf gara sana imaluun hojii isaa eegaluu kan ibsan dubbi himaanii komishinichaa hojii kana cinaatti qaamolee milkaa'ina hojii kanaaf tumsan waliin marii gaggeessuuf qophaa'uu isaa kaasaniiru. ኮሚሽኑ በሰሜን አሜሪካ በመጪው ቅዳሜ komishinichi hojii ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota adda baasuu Ameerikaa kaabaatti gaggeeffamu kanaaf qaamolee garaagaraa waliin qindoominaan hojjechaa jira. Haaluma kanaan komishinara komishinichaa dabalatee komishinaroonni 4 gara sana imalaniiru. Hojii kana cinaattis qaamolee ijaarsa nageenyaa irratti hojjetan garaagaraa waliin marii gaggeessuuf qophiin taasifameera. ተሞክሮች ለመውሰድም ዝግጅት ተደርጓል። dhimmi ibsa kanaan ka'een ni biraa dhimma hirmaannaa qaamolee dawoo seeraa jala jiran yoo ta'u kunis bu'aa gaariin kan itti argame ta'uun ka'eera. የምክክር ሂደቱን ይበልጥ አካታችና አሳታፊ ለማድረግ adeemsa marichaa hirmaachisaa taasisuuf qaamolee dawoo seeraa jala jiran hirmaachisuuf komishinichi yaalii taasisaa turuun isaa ni yaadatama. Yaaliin kunis bu'aa buusuun deebii gaariin argameera. በምክክር ሂደቱ እንዲሳተፉ በጎ ምላሽ ተገኝቷል። hirmaannaan hayyootaa dargaggootaa dubartootaa fi qaama miidhamtootaa akka dabaluu fi hojiin hojjetames qaama ibsa kanaa yoo ta'u milkaa'ina marii biyyaalessaaf hojiin kun ammas kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti cimee akka itti fufu dubbi himaan komishinii marii biyyaalessaa Xibabuu Taaddasaa ibsaniiru. ወጣቶች ሴቶችና አካል ጉዳተኞች dargaggoonni dubartoonni fi qaama miidhamtoonni marii biyyaalessaa keessatti dammaqinaan akka hirmaataniif komishinichi hojjechaa tureera. Gama kanaanis milkaa'inni argameera. Haaluma wal fakkaatuun hayyoonnis gahee isaanii akka bahataniif yaaliin taasifamaa tureera. Kun naannolee hunda keessatti cimee kan itti fufuudha. የሚደረገው ጥረት ወደፊትም የሚጠናከር ይሆናል።